Harka fuunee dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee kabajamu nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin qaqqabu. Sagantaa keenya irraatiin oduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan isin dhageessisus an iddoo isaa qajeelaati. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin. Ajjechaan haa dhaabbatu daangaan haa kabajamu dhaadannoo jedhuun magaalaalee Oromiyaa kanneen akka Amboo, Mattuu, Jimmaa, Haromaayaa, Gimbii, Baalee Roobee, Bishooftuu, Madda Walaabuu, Baddallee fi magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti hiriirri nagaa guyyaa har'aa Muddee 3 bara 2018 taasifamaa oolee jira. Hiriirri kun godinaalee fi daangaalee baha, dhiha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsaaf hokkara ta'aa jiruun ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi nageenya uummatichaa boora'aa jiru mootummaan furmaata akka itti kennuuf kan adeemsifamaa jirudha. Akka odeeffannoon marsaalee hawaasummaa garaagaraa irraa arganne ibsutti. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti tibba darbee taasifamaa turuun ni yaadatama. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa gaafa 30 bara 2018 baaseen mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa yakka lammiilee Oromoo irratti naannoo lixa Oromiyaatti raawwatamaa jiru furuuf itti gaafatamummaa isaa bahaa kan hin jirre ta'uu komii isaa dhiyeessee jira. Duulli uummata tokko irratti xiyyeeffatee hidhattoota maqaa uummata Benishaangul Gumuziin ijaaramanii sosso'anii raawwatamaa jiru kan daangaa darbe ta'uu kan ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kun mootummaan dirqama irra jiru bahuun ajjechaaf rakkoolee naannoo lixa Oromiyaatti raawwachaa jiran hatattamaan furuu akka qabu gaafatee jira. Itti fufuunis ibsi kun rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun naannoo baha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti mul'achaa kan jiru ta'uu beeksisuun mootummaan aangoof dirqama qabu gargaaramuun kontirbaandistootaa fi kiraa sassaabdota kanneen nageenya uummata keenyaa booressaa jiran jedhe to'annoo jala oolchuun hojiin seeratti dhiyeessuu bal'inaan hojjetamuu akka qabu erga ibsee booda kan haga irraatti hojjetamaa jiru gahaa akka hin taane beeksisee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun duulli hidhattoota naannoo Benishaangul Gumuz keessa sosocho'aniin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi hokkarri humnoonni kun uumaa jiran nageenya uummataa booressuu irra darbee sochii daldalaaf dinagdee uummata Oromoo dhiha Oromiyaa jiraatan jabinaan laamsheessaa kan jiru ta'uu jiraattota nuti gamas irraa dubbisne beeksisanii jiru. Akka jiraattota naannoo dhiha Oromiyaa magaalaalee garaagaraa irraa nuti dubbisne nuuf ibsanitti uummatni naannoo lixa Oromiyaa sirna kanaan dura darbe keessattis akkuma godinaalee Oromiyaa gama hundaan miidhamaa kan ture ta'uu kaasuun yeroo amma jijjiiramni biyyattii keessatti mul'achaa jiru abdii namatti horee jiru kanattis nageenyi dinagdee fi daldalli naannoo sanaa isa yeroo kamii caalaayyuu kufaatii hamaa keessa seenaa jiraachuu ibsanii jiru. Mootummaanis akkuma waadaa seenee jiru dirqama isaa ba'uun rakkoo naannoo sana keessatti bal'achaa jiru waan danda'u hundaan hatattamaan furuu akka qabu namootni nuti achirraa dubbisne dhaammatanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo lixa Itoophiyaa daangaa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz gidduutti uumamee lubbuuf qabeenya namoota hedduu mancaasaa jiruuf furuuf mootummaan waraana federaalaa daangaa naannolee lamaanitti bobbaasee jiraachuun beekame. Waajjira muummicha ministeeraatti waajjira mana maree nageenyaa biyyoolessaa irraa ajajni gaafa Muddee 1 bara 2018tti bahe akka ibsutti naannolee rakkoon kun itti uumame kanneen nageenyi isaa waraana mootummaa federaalaan akka eegamuu fi waraanni federaalaa naannoo sana akka to'atu ajaja baasee jira. Ajajni kun fedhii mootummoota naannolee lamaanii jechuunis kan Oromiyaa fi kan Benishaangul Gumuz irraa gargaarsa mootummaa federaalaa gaafatame ilaalcha keessa galchuu fi mormiif iyyannoo uummatni naannoo lixa Oromiyaa irraa gaafate maandheeffachuun tarkaanfiin kun kan fudhatame ta'uu labsiin kun heeree jira. Haaluma kanaan nageenya lammiilee booree deebisanii dhugoomsuuf waraanni naannoo sana deemee jabinaan kan hojjetu ta'us ibsi kun heeree jira. Walitti bu'iinsa naannoo lameen keessatti mudateen duulli lammiilee Oromoo ajjeesuu, qabeenya isaanii mancaasuu fi dachee irraa buqqisuu gaggeeffamaa kan ture ta'uun akkuma yaadatamu rakkoon naannoo kana keessatti uumame lammiilee Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu, kanneen 40 walitti lakkaa'aman lubbuun dhabamsiisuu fi qabeenya hedduus kan qisaasesse ta'uun hin dagatamu. Mootummaan Ameerikaa itti gaafatamaa nageenyaaf tikaa Itoophiyaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa gara biyya kamittuu imaluu akka hin dandeenye qoqqobbii imalaa irratti gatee jira. Obbo Geetaachoon sababmiinsa mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessatti raawwachaa ture hoogganuun yakkoota gurguddaa lammiilee biyyattii irratti raawwachiisaa kan turan yoo ta'u,
qoqqobbiin imalaa Ameerikaan amma irratti gattes House of Representatives 128 yookaan HR 128 himannaa yakkaa jedhamuun qoratamee yakka obbo Geetaachoon waggoottan 20 asaanaan raawwachiisaa ba'aniin kan wal qabatu akka ta'edha odeeffannoon arganne kan ibsu. Obbo Geetaachoon yaalii ajjeechaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti tibba darbe gaggeeffame hooggansaan kan raawwachiise ta'uu abbaan alangaa federaalaa ibsa yeroo darbe baaseen himachuun ni yaadatama. Miseensotni tikaaf nageenyaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaan shakkamanii to'annoo seeraa jala oolan yakki isaan raawwataa turan mana murtii duratti ifa ta'ee jira. Gareen qorannoo yakkaa federaalaa dhaddacha qorannoo yakkaa 10ffaa gaafa adoolessa 19 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa irratti himannaa namoota kanneen irratti baneen yakkoota raawwatamanii fi yoom akkasumas haala akkamiin akka raawwataman ifa godhee jira. Yakkoota gara jabeenyaa hidhamtoota irratti raawwatameera jedhame keessaa shakkamtoota gaafa eebila 18 bara 2008 akka lakkoofsa Habashaatti gubachuu mana hidhaa Qilinxoo wal qabatee hidhamanii fi shakkamtoota qaamnee bara 2006 keessa akka lakkoofsa Habashaatti tapha kilabii biyyoolessaa Itoophiyaaf Naajeeriyaan calallii geeba addunyaa taphataa turan irratti boombii darbatame wal qabatee shakkamanii lammiilee hidhamanii turan irratti yakkoota raawwatameera. Yakki miseensota tikaaf nageenyaa Itoophiyaa yeroo ammaa to'annoo seeraa jala jiran irratti dhiyaates lammiileen shakkamanii yeroo sanatti hidhamanii turan dhaabbilee shororkeessoo jedhaman kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Gimboot 7 waliin waliidhata akka qaban akka amananiif piinsaan qaama saalaa isaanii harkisuu, qeensa irraa buqqisuu, bishaan itti naquun reebuu, fuuncaan fannisanii qullaa isaanii reebuu, qullaa isaanii bakka kosiif xiraawaa ta'etti darbachuun ilbii isaanii nyaachisuu fi miidhaa qaamaa gurguddaaf akka isaan saaxilaman taasisanii jiru jedha himannaan kun. Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo ODP fi Addi Dimokiraatawaa Oromoo ADO'n waliigaltee walitti makamuu fi waliin hojjechuu kan mallatteessan torbanuma darbe kana keessa ture. Sirna waliigaltee kana waliif mallatteessuu irrattis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf itti aanaan dura ta'aa paartii ODP Obbo Lammaa Magarsaa haasaa taasisaniin jaarmiyaaleen siyaasaa lamaanuu seenaaf ga'ee mataa isaanii qabu. Siyaasa Oromoos ta'e kan Itoophiyaa ceesisuuf qindoominaan hojjechuun murteessaadha erga jedhanii booda mul'ata biyyaa qabaachuudhaan walitti makamaa waliin hojjechuun dimokiraasii biyyaa ijaaruuf ceesisuudhaafis barbaachisaadha jedhanii jiru. Pirezidaantiin ADO Obbo Leencoo Lataa gama isaaniin akka dubbatanitti humnaa fi maallaqa muraasa qabna, muuxannoo garuu hedduu qabna. Tokkoomaa waliin hojjechuuf yeroon isaa ammadha jedhanii jiru. Oromoo tokkoomsinee Federeeshinii Itoophiyaa Dimokiraatessinaan gaanfi Afrikaayyuu nagaaf tasgabbii ni qabaata yaada jedhus dubbatanii jiru. Oduun torbee nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannes kana fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya turtii keessaniif galatoomaa.